Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanala Seeruutu. Bakkaaf kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa fi jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya ammallee barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota amma qabadhee isinii dhufe kana keessatti jechuudha. Akkaataa itti sooshaal miidiyaa qabdan hundaayyuu yuutuubii jalatti walitti qabatuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gama yuutuubiitirraan yoo isin hordofuu jiraate jechuudha, hordoftoonni keessan gama yuutuubiitiin yoo isin hordofaa jiraatanii osoo isin hordofaa jiranuu yoo kan isin dubbisuu barbaadan taate karaa laafaadhaan sooshaal miidiyaa isin qabdan hundarraanuu akkaataa itti isin dubbisuu danda'an. Tokkoffaa irratti telegiraamii yuutuubii jala kaa'uudhaan namni yuutuubii keessan hordofaa jiru akka telegiraamii keessan yuutuubii jalaa argatee dhufee isin dubbisuu danda'u haala ittiin godhuu dandeettanidha. Inni lammaffaa tiiktookiidha. Namni yuutuubii jalaan isin hordofaa jiru tiiktookii keessan yuutuubii jalaa argatee achumaan dhaqee filoo illee isin godhee isinis dubbisee haajaa isin dubbisuuf sana isinirraa akkaataa itti bahatuu danda'uun isinitti argisiisaa jechuudha. Eessatti argama yoo kan naan jettan taate kuni ammaani isinitti argisiisuufan liinkii duraan as jala naqee jalaa dhiqee jechuudha. Abaawoti mata duree yuutuubii kiyya kana min argitan jedhee yaada. Mata duree gaafa akkana osoo oftani abaawoti kanarra yoo dhahe namni amma as jala haqeetiniin ture jechuudha isinitti argisiisuudhaaf. Feesbuukii garuu hin dhiine jechuudha. Feesbuuk asittiin dhiise. Amma namni gara feesbuukiitiin as osoo yuutuubiirra na hordofaa jiru gama feesbuukiitiin na dubbisuu yoo barbaade feesbuuk bakka jettu kanarratti gadha'uudhaani kallattimaan gara feesbuukiitiin na dubbisuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo as jalatti tarreessitanii yuutuubii, tiiktookii, feesbuukii, telegiraamii keessan hatta waasaappii illee iimoo waan qabdan as jala kaayatu ni dandeettu jechaadha. Kanaafuu sooshaal miidiyaa qabdan akkaataa itti isin as jala kaayatuu dandeettaniin isinitti argisiisaa jechuudha. Kuni faayidaa guddaa isiniifis qaba yoo itti beektan jechuudha. Kanan isinitti argisiisa. Osoo gara barnootaatti isinin dabarsine namni chaanaala kanatti dursa dhufaa jirtu yoo jiraattani sabskraayibiin kun akkana gurraachattee yoo isin ilaalaa jiraatte sabskraayibii gochuudhaani akkasuma barnoonni asirra gadhiifamu nama hunda dursee akka isin bira ga'u gochuudhaaf mallattoo beelii asirra baatu kanarra tuquudhaan barreeffama ool jedhu kan gubbaa kanarra kaayatu hin dagatinaa isinin jedha. Barnoota isin darbe argatuudhaaf viidiyoosii jala dhaquunis argatuu dandeettu isinin jedha. Porofaayilii kana gattuquudhaan as jalaa ni argattu. Gara barnoota isin dabarsana waliin turtii gaarii. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo gara barnootaatti yeroo isin dabarsee fakkeenyaaf amma telegiraamii yuutuubiidhaan wal qabsiisuu barbaadaa haa jedhu telegiraamii fudhadhaa jechaadha. Telegiraama kiyya irratti yeroon dha'u liinkii telegiraamii kiyyaa as jalaa fudhadhee gara yuutuubii deemee yuutuubiidhaan wal qabsiisaa jechuudha. Amma telegiraamii kiyya keessa inni jira. Liinkii telegiraama kiyyaatiin fudhadhaa jechuudha. Liinkii telegiraama keessanii fudhattanii telegiraama keessanii wal qabsiifattanii jechuudha. Kanaafuu yoo akkaataa itti liinkii fudhattan gaa namni hin beekne hin jirtanii jechuudha. Liinkii fudhatuun laaftuudha. Liinkii keessan gaafa fudhattanii jettanii kallattimaanii liinkii sana wal qabsiisuu dandeettanii jechuudha. Liinkii koppi godhe amma liinkii asii koppi godhatan telegiraamii keessan keessaa liinkii telegiraama keessanii koppi godhatanii sana booda biroozarii kiroomii kana keessa seentu jechaadha. Kiroomii keessa gaafa seentanii jettanii asirratti gaafa kiroomii seentanii jettan yoo yuutuubii mallattoo yuutuubii kun asirra isin hin jiraanne youtube.com jechuudhaan asirratti yeroo barreessitan isinii fida jechuudha. Sana booda irratti dhawattu. Ani amma kallattii maan as keessa seenee isin argisiisaa jechuudha. Mallattoo yuutuubii irratti yoo dhawattan mallattoo yuutuubii irratti dhawuudhaan keessa seenee isin argisiisaa jechuudha. Gaafa inni haala kanaan isinii fide yookaan xiyya samiitti ol garagaltu tana yookaan immoo tuqaa sadii asitti isinii baasaa sanirra tuqatuudhaani diskitoop saayitii godhattanii jechuudha. Diskitoop saayitii isii kana to'itanii diskitoop saayitii kanarra dho'itanii
right itti godhatanii jechaadha. Sana booda automaatika akka kompiitaraatitti xixiqqeessee barreeffama isinii fidaa jechuudha. Gaafa inni haala kanaan isinii fidee asirratti profaayilii keessan isinii fidaa. Profaayilii keessan kanarra gad tuqattanii jechuudha. Profaayilaa irra gaafa tuqattanii ittiin jettanii an shabakaan kiyya waan dadhabaa ta'eef na tursiisaa jira jechuudha. Kanaafuu obsaan eeggannaa jechuudha. Hangi inni naaf baasu obsaan na wajjin tura isiniin jira. Ergasii YouTube Studio waan jedhu asirratti isinii fidaa. YouTube Studio kanarratti harkaan gad qabdanii jechuudha. Harkaan gad qabdanii turtanii jechuudha. Ergasii ammoo maal gootanii erga YouTube Studio isinii fidee sana booda open in now tap in group kan jedhu kana akka gubbarraa kana irratti harkaan dhoytanii jechaadha yeroo takka. Gaafa isarra dhoytan jala kanatti gabbuudhaan YouTube mallattoo YouTube abbaa sadii isin abbaa lama isinii fida jechuudha. Ani waan itti fayyadamaa jiruuf abbaa afur naa fida jechuudha. Kanaafuu ka X akkanaatu irra hin jirre irra daawwattanii jechuudha. Ka fuulduraa kana irra daawwattanii seentanii jechaadha. YouTube Studio Chrome irra. YouTube Studio Chrome irra kallattiidhaan seennee jirra jechuudha. Gaafa seennee jennee maal gootanii mata dureewwan asirratti argamu kana irra gaddeemuudhaan channel customization kan jettu tan jalaa ol lammaffaa kana irratti daawwattanii jechuudha. Gaafa channel customization irra daawwattan mata duree sadii asitti isinii fida jechaadha. Mata duree sadiin kana keessaa kan gara fuula duraa kanarratti daawwattanii jechuudha. Kan gara fuula duraa irratti gaafa daawwattanii jettan amma haala kanaan isinii fida jechaadha. Sana booda add link waan jettu jala kanatti isinii fida. Add link kanarra dhoytanii jechuudha. Add link irra gaafa isin dhoytanii jettan haala kanaan isinii fida jechuudha. Akkuma argitan amma asirratti maqaa linkii fudhattanii dhuftanii sana asirra barreessitu jechaadha. Ani amma linkii telegiraamii fide waan ta'eef telegiraamii jedhaan jechuudha. Asirratti amma telegram haala kanaan durarratti linkii telegiraamaa asirratti gaafa barreessitan ammallee dura kanarratti maal gootan amma asirratti jechuudha. Duubatti maqaa itti barreessitu maqaa miidiyaa fidattanii sana yoo telegiraama ta'es telegiraama, tiktok yoo ta'es tiktok, facebook yoo ta'es akkasumatti fidattanii jechuudha. Ammaani kan telegiraamiiti jechuudha. Kana nama fidee telegiraama erga achitti maqaa isaa barreesse as duratti ammoo koppii kan godhee fide sana paste godhaa jechaadha. Harkaan irratti qaqqabdan ergasii paste kan jedhu kanarra dha'uudhaan paste irratti gootanii jechuudha. Amma linkiin telegiraamaa asirratti galee jira jechuudha. Telegiraamiin asirratti galee jira jechuudha. Sana booda maal gootanii? Sana booda kinoo asirratti dhoytanii jechuudha. Publish bakka jettu gaafa dhoytan kallattimaan save godhee isinii xumuraa jechuudha. Amma telegiraamii achi jala galchaa jira jechuudha. Telegiraamii fi YouTube wal qabsiisaa jira jechuudha. Kinoo wal qabsiisee xumuree jira jechuudha. Amma TikTokii fidee dhufa. Gara TikTokii deemna jechaadha. TikTokii keessa seenaa. TikTokii keessa gaafa seentanii jettanii sarara sadiin kanarratti tuquudhaan gaafa sarara sadiin irratti tuqxanii setting and private kan jettu kanarra dha'uudhaan gara TikTokii deemtanii sana booda share profile kan jettu kanarra dhoytanii jechuudha. Share profile irra gaafa dhoytan copy link kan jettu jala kana jirti. Copy link tana fudhattanii jechuudha. Copy link kan jettu kanarratti gaafa dhoytanii keessaa baatanii amma eessa dhaytanii Chrome keessaa bakka customization reefoo sana dhaytanii jechuudha. Linkii TikTokidha haala sanii fudhattanii jechuudha. Amma linkii TikTokidha fudhadhee dhufe jechuudha. Linkii TikTok illee erga fudhattanii dhuftanii maal gootanii add link kan jedhu kanarratti dhoytan akkuma duraa sana add link kanarratti dhoytanii jechuudha. Add link irratti gaafa dhoytan sanduuqa isinii baasaa jechuudha. Gaafa inni sanduuqa isinii baase add link irratti eega dhoytanii sana booda asirratti maal barreessitu amma maqaa TikTokii barreessinaa jechuudha. Maqaa TikTokii kennaa asirratti barreessinaa jechuudha. TikTok. Ergasii dura kanarratti jechuudha. Amma linkii gara duraa kanarratti linkii reefu TikTok irraa fuune sana amma paste asirra goonaa jechuudha. Paste goonee jira. TikTok illee amma asirra galchinee jechuudha. Haala kanaan erga nuuf fide amma publish kan jettu asirra jirti. Publish goonaa jechuudha. Amma TikTokii
YouTube jala galchinee jirra jechuudha. Ammas TikTok fi Telegram as jala galchinee jirra jechuudha. Amma dhaqnee kan YouTube illee as jala galfannaa jechaadha. YouTube makeenya kana as jala galfannaa jechuudha. YouTube linkii YouTube kennaa fudhanna amma. Linkii YouTube keessanii fudhatuudhaaf profaayila YouTube keessanii gaafa dhuftan sarara asirra jiru kanarra tuqxan jechaadha. Tuqaa sadii sana booda afaan tuqaa sadiin jala kanarra tuqattanii sana booda share kan jettu jala kana isinii baasaa share kanarra tuqxanii ergasii copy link kan jettu kanarra dhoytanii fudhattanii jechuudha. Linkii YouTube keessanii sana booda keessaa baatanii gara customization itti deebitu jechaadha. Chrome irra dhaqxaniituma customization duraatti deebitanii jechuudha. Erga customization deebitanii ammas akkuma duraa sana maal gootanii asirra dhufuudhaan add link tanarra dhoytan. Add link irra gaafa dhoytan ammallee asuma irratti sanduuqni nu baase kana irratti YouTube jettanii barreessitan. YouTube jedhee nama barreessee jira jechuudha. Erga YouTube barreesse sanduuqa duratti baatu kana irratti ammas akkuma duraa sana harkaan qaqqabdan dikku. Yeroo qaqqabdan paste waan jedhu isinii fidaa paste irra gootan. Erga paste irra gootanii amma as jala galee jira jechuudha YouTube illeen. Sana booda asirratti ammas publish kanarra dhoytan. Publish gootanii jechuudha. Publish irra gaafa isin dhoytan save ta'ee jira jechuudha. Amma kallatti mangara YouTube deemee yoo kan isin argisiisu tahe linki nama amma kun hundi isaatuyyuu achi jala jira jechuudha. Achi jala galee jira amma YouTube jala galee jira. Mata duree about jala gaafa seenu about jala gaafa seenu amma about jalatti kallatti mankinu haala kanaan babbareechee hunda isaatu walitti qabee asnaaf fidee jira jechuudha. Namni Facebook dhaan james na argatuu danda'a. Akkasuma Telegram dhaanis na argatuu danda'an. TikTok kiyas na argatuu danda'u jechaadha. Asumaan immoo Facebookis follow gochuu danda'an. Telegramis akkasuma TikTok illee follow gochuu danda'anii jechuudha. Hordoftoonni YouTube jala isin qabdan haala kanaan isin argatuu danda'anii jechuudha miidiyaa keessan hundaayyuu. WhatsApp haala kanaan as jala galfatuu ni dandeetta yoo barbaadan jechuudha. Kanaafuu haala kanaanii social media wal qabsiifatuu dandeettu jechaadha. Haala kanaan yoo wal qabsiifattan saffisatti guddatuu dandeettu. Viidiyoon irraaf qabadhee dhufee kan haga ammaatitti daawwattan kana ani seeruutu bida waan haga ammaatti na hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa dheebana nagayaan turaa baay'ee.